Eegatti gurbaan illee fuudhee nama biraatiin na gurgurate nama karaa bishaanii nama oofu. Ani biyyumsan keessa dalagadhee maatiitti deebi'uu fedhe malee haadhatii biraa bahee kophaa buleellee beeku. Haraadhaa itti shaashamanne irraa. Isii waliin maatiin natti meenaan bakka isiin akkana biyya Suudii deemanii akka of jijjiiranii guyyaa lama qofa deemanii naan jetteen akka jibdee dhuguma sa'ee jala deemen. Birrii illee manaa hatee deemeera birrii 4,000. Birrii 4,000 sanillee kuma jala fudhattee kuma tokkitti naa hundistee na jala badde. Gurgurattee nagaadeen bunaa tun. Anillee akkasuma bakka ishee eegasii na gurguratte ijoolleen garaa ijoollee miskiina wayii harka seenee ijoollee mucaa wayii mucaa ganda kennaati karaa san deemuu biyyaa ba'eera. Inni na argee na qabsiise jedhee adeera kiyyatuuyyuu karaa Hargeysaa kana jira. Inni achi naqabee jennaan isa bira waggaa tokko dalagadhee osuma akkasii dalagadhu ijoollee karaa kana deemtu walitti maachisi taaneeti biyya afaan illee afaan Sumaalee xiqqoo baradhee ijoollee as dhuftu taraa waliin badee adeera kiyya biraallee adeera kiyya biyya na deemsuu edha Hargeysaa ture ani. Hargeysaa qabee biyya na deemsuu isaa ta'u anjalaa badee karaa baaraati dhufee eega dhufee booda Suudii akka itti seenan ni beektaatti saqaayyaamii seenanii tumamanii illee rukutamanii illee dhayamanii illee. Beela harite akkasii erga dhufee booda kaayyoo kiyya galmaan ga'uu fi maatii kiyyallee guddisuuf ofillee guddisuuf xaaraan ture. Yoo san beeki qabaan akkanatti nammaanne ammas dallaalillee ani kan dalagattumaan dhufe dalagattuu dhufee Naajeraan na gurgurate yoo biyya Naajeraan jiran beektu taate. Baaraarra guyyaa meeqa deemtan baara gubbaa? Sa'a 24 sa'a 29 deemtes na fakkaata wanti sun. Karaa Basaasoti moo karaa Jibuutiiti? Jibuutiidha. Karaa Jibuutii miti Basaaso. Jibuuti. Basaaso? Laashkaa xiqqoodha moo guddaa? Xiqqaallee guddaallee miti. Jechuun maqaa isaa malee danda'e. Guyyaa sadi faa sa'aatii afurtamii saddeet fa'aa deema. Jaraan nama kaanii gubbaa nama irratti dhalaan akka hin taane dararroofnee dhufne beektaa? Okay. Egaa fiigilee baaraarraa buuta noo hin kubne bishaan keessatti. Yamanii an sodaadhe garuu waan biyya baheen beneef garuu kutadhee deeme maaliifuu eega biyya bahee eega biyya sirba bahanii morma dhoffatanii taane dubbiin beektaare duullee duunaan ta'u qaltu jiraadhu mootummaa nama fayyade jedhee bahee. Dallaalli warra dalagataan deemu gisee san si amane nu beektaa si gurgurachuu waggaa 2 fa waggaa 3 fa si gurgurachuu jedheen si an kabaa si fidan dallaalli si gurguratu ana akkasiin na fidanii Naajeraan na gurguratanii an Naajeraan ni Arabbi fee gabara deebaati sadi booda jalaa bade warra san jalaa eega bade Riyaad dhufee Riyaaditti abdii tolollee beektame isaan karamoo An bira dhufee isaan biratti asuma isaan bira taa'ee dalagadhu mana kiraa kafalaa fi isaan bira taa'aa dalagadhaa ture. Eega isaan baadiyyaa odeeme dafee hin deebi'u waggaa tokko fataa. Hin kadhanne. Maal kadhata? Eshi bakka adees. Maal kadhata abdiin jaartii qaba jaartii isaa ijoollee shaashamanneeti nama gaarii abdiin akka yeroo istaayila isaa duriyyaa sallaalan malee wallaahi miskiin akka isaan jiru nama hamaa nama fakkaatan abdiin. Waan noonoo hiriyyaan isaa nuur. Naasir moo nuur kanan? Beeku kadhiyoo kana Itoophiyaa jiru tokko kadhiyoo kana. Naasir tuubii qabaanne. Naasir inni yoo sin kadhanne. Nullee jaartii bareeddu takka qaba. Nama jaartii qabeedhamu waan itti nyaadhu. Waliin illee haasawuun jaaladha. Guna malakii. Namni akka dhachullee hiriyoonni isaanii warri jaartii qabne jiru. Ni jirti. Jarallee ilaali boofni maal jedhe mammaakni Oromoodha abbaa uf maraa jedha. Yoo akka argite hin taane namni addaas qabu hin jiru. Yoo ati fi keetii kiftaami hin taane namni sintisiin jedhu hin jiru. Andammoo gurraatti namni natti jabaatu. Samoon irraa tokko uffata aadaa gurguranii artistii wayii fa'aa intarvii godhanii mucayyoo. Dastuu Yoosufa. Hiriyaa gadi. Ani hiriyaa shamarran qabu. Dhiiraa hoo? Dhiirallee hin qabu. Hiriyaan kiyya Riyaala qofa. Amma egaa qabamanii ati eessatti buutare ijaalaa?
Anda mal jira gaza ka tabdi fura de meeting. Biyammo. Umere ko flado. Ijada gile galtu eta galta jirabar. Kafur. Anda dalala randala gade. Dalala ora arkarji kanimo. Dura karje to yamma da mon jira dalaga de mon de. Al karje ko dalalum karje robot. Okay. Ati dalala rayo ban dalaga san randem to fi man nan kralen kafaltu wancan na kamtu len kaf. Asli uji ke ya kaste mal wori aslin ugad bataran sil wori comment hu man do gongursa gowa baga gowa dis odesini baga gowa ani ufit gowa mene si wajin gowa ne gowa si challenge ro comment tazal nente barestu sun naren ni te gurati Nanti bakal ama wal jabe facu kamna. Pula roti amanam ni nutu fatan wara guguracha kana beita. Akamitu wal ijaru kamna jitu. Tokumang guracha ta kunin akamiti ajaba tune. Akam gone yole gugurale finne gare hidane. Tokuma keno jabe fina wara di dima kunutu fatajira yar kana timaje. Duga di media duku bang kamna. Wara di dima kana beita ba inni sani uso kana rahat ofti dara jaibatu ra bashira beita wati jatula. Kunta liman almate daku sani dote am babata ka keso wala ga bani darajan te na walad bilal yadad radiyallahu anhu bilal Brad ibn Rabah jajjaba dini da ajani kasala makata ko didim toju dote mo oromo da mo gotuni sa kush guraja war dima hado fille na bete Ore di ma malki sa. Oro di ma kunumbar di kala araba tawno ran shakka jira amano. Kaysa kulkul dine yafno araba parani. Oro mo darabbu matume. Ore di ma kana yo kana fulu sani hala to tadu lille fulu sani ra milikiti nabdu malki sani kum buca bica mina min te kana gabaweki. Yo ka kum pitele ni ga. Bara gurrachi kuna original me mo wadi bannen jirmi ani fati. Manta kan kam nufra. La kana so bai da na duba aka gurrachi ma kai da ruji baro so galti kana na katta ta jira jirkun shamara dim tu da de na kuma de bator ba kana wallahi ka de ona gifti kuma sham kuma ja kuma kuran fa kana ne wala ne le gurrati de atle gurrati ta oromo gifti no kanu le da jira do kuma se tibara no gifti sani da jaban Tutti sa kuna da karami ana kana jiru namni si kana jiru nutu fata oromo diddi ma dugara pe akami jaba chutam Doctor wonne to ko gabdu ilma nama rawane gin to ko fa lamma fa murabbi rawai gad male ilmi nama o ma sin godulle o ma sin debalulle sira ganda sulle jecna male mara infirdesin gocna male ko sama infirdesin wona tibe Ufit taman magaba confidence ke tinjirado wala faranji maljetti confidence yetti asa sakka horo moti jode bisne ufit taman ma to ku fano ne subultu mati ke tin fi fira ke ti faali ke tin law ne subultu ufit taman ma ke ti male confidence dan man ziratin aslan abadan yawm اللي انا نمن ilma nama abdetum simbazu kele se boso made iriya le fila doriya iriya haba tujra iriya gari tujra iriya kele se boso tujra Herijan gari ni mo yo atira katira ko hanke si wajin bas bisham burtuko gimasha rasi kiche yo jalli sa ko shasha ka bate ka gubba nadifa si kiche ko shasha jala san luge to yo si firjat male aslan ke to wara media kana ke to ufitina manin mudda amiti kasi jalatu imbe ta waso ko shu wan bada wai dubbate me kan mata kan ke gasgara galci me ka to yo hamtu kan ke articles dubbata turte kar keri hujjate san gadar ragafe baddu articale kalam takati ke sa dubbatte dibana sibas kanon da yadar mun da ma wara manalle wallahi dugum dubbada anjala hanati abban feta wan feta jatten ana boletti te san taafirati na jalatani na jibtani wa manan de balta wa ban fudata am de bit guddina ke wo fit ke na ke na ran fudata na bole yana akra ke sa to wal kabajo guddi samale wolin ke sana oromo ta denitis dam san isni dam ke sa to oromo ta ne afani manni liftin u arabsade mu wal arabsu isa duga dubbada duga rabunda waljala da wal kabaja yo wal kabaja ni gandi le no kabaja yo wal kabaja man ni sodatis no kabaja asli no gari bata wale leki jiban bat o sa asli te kesho mayo wadi bata shawan aka wa wai
أنا مقدر مالي تقف متقني فما شواجد دبته فيها أسام واي أمنتي كريستانا الروان تكدبته أمنتي إسلاما والروان تكدبته جولين ورموتين اتكاتي مالي فو أكوا أمنتي إسلاما شوان بيتشان قبدو أنا كان اللي أجندا قدو في متقني فما ناقود أسمت دابا يعني أجندا قدتنا ولا مفا توقفا أيوة ما مسجد كارا غير أصلا كان تو دبته نقاري راليت شو دبته كامل بلوكم مالي سميتاوين تاني تبلبل كاكو أنا بقول تبلبل كم أنا كذا تبلبل كوني أربيك ما بكره تبلبل لو بقول بيجي باي ده بيمه تيجي ولا جالي بيا تبلبل ماله siapa tahu jiratin no ada watan irokongo ana matina man rabbi male ashi ati amma kula durati kuno dalagata jirta masha Allah rabbi umri tiderese nama karabarat indeme melkaye masha Allah kula durati dira kamit hermo fetabuti nama shekati mo nama la fabute ka kun jartin jaladu te okilimo tu hi ke wahidi mo kole jala barsifatu ya da mangisarata nyara mo nagade wahidi mo la farmer wanjira mo dira kamit hermo ya da ayo dira kabiya ka jala dira kama ka hermo fedu semo dira rabbin sodatu kama ya kabaju أدني ربي تيجي عيان ربي كم يسبوه تبلالي شوي بكا مالكي وسنتاني ديرا بقى وسنتاني بكا أنا ما ربي يسرعته نما أنا كبجو نما ماتي وفي كبجة ماتي كجلنا في كبجو نما إلو بيجي نجرو مالكي وانا كذي كنا راهو راندا لو قام بيجي سا ورمو تاو بيتشاقل كل ورمو تاو إسلامو ما كبجو أمنتي وفي كبجو ganda hararge arsi wallo walla gamna balen wana kali kanon firatu arsi anima farsi ama shamar ke na ba ina denya kana dira hararge irati wal fitajirani wan sansan argaji media irati yo toko ujolen hararge amma jalalan kuno shamar ke na ke tu shamar arsi kana gagabsa irati wallo la jirti daltun te na famasi gugudon kunni ati wana kadida ni kuno akati fi fura jirete ni kasidu de yero kina mu alle akbaradi tibaka hararge chakana teru ko bete ka karora ke ta galfate nyiru Itu politik akhir dan ini ya sebagai kofano ipsi. Beri Oromo dan jalan kabiga harga arsishim jemma shaw harga injeru bale marin jeru toko fa warre asra golala tun to gongora guddago politik akhir dan ini no ya ada ke ko bada boda la boda wani luaran tadi do gongora jarate mari ya ada ke ko bakina bu Eru mo kayade yade jira ye esi ya pada nama ya ada ke ya pada mana no obboleti tanti fakati mare obboleti dia guys obboleti dia gifti kan umat rumah nah ila kena ko to obboleti dia lah Halo Seni. Kalau bilang tambah. Boleh cerita ya. Apakah tu berarti? Apakah tu? Boleh cerita ya, Arbi. Aduh tu. Mana? Amoti ada jadi. Ada teks. Kalian sih bakati ya teragasi bajirti. Aishi. Ati baka imana kabatu kasijala tu atare tidak wala. Maki. Agak rabu Muhammad on sirki bosu dubat. Tidak wala. Maki.
Yes. Magi. Pada gadar buat serap. Dut kurat tetet. Magi. La ilaha illallah. Ararso fakkaata gurraachin isii hojjatti. Ararso sitti heerumsiisuudha. Ararso ali jirta adeer. Hojjattiin ararso natti fakkaatte maal ala fakkaatte illee miti. Ararso congratulation obboleettii arganne. Itti dawwalame. Deebite koo Ararso ki. Ina suuraa kee profaayilii kaadhii warra obboleettiin ki. Deebite. Ifa isin jalaa bade. Mudin akan jadi bakal. Akasan ibet anjur biar mak es jera. Sani Hussein aman jate me. Naga jirta. Seni. Awal ya. Kona dawar gashti dia. Jalan lahnya. Nggak ada. Macam Sena. Itu jalan dah. Maka ada meeting ini dalaga tu wala garai badin aja. Ayah badi naik. Ati legal tu medu akka war es rajan dah huat war luar stanis legal itu ma war nujan itu war ni stanis war rajan. Mana ni kamu bicara, dagebat bicara anam gamada orang manggutu. Wagga me kana be kuara no boleti kamu saya wara se argo kana tiba ye gamade rawan teh nam se ada senjir wala duram komenti na kana meti. Umman ni gamade randura wan zari kabuan namar ada dewan no boleti kamu tinfakka tu ture. Akarati gammachuma ibsata jirani. Kana fi abdi gadate salen azjala jiraboda ka boleti anargachu kabachu kiya. Gabasu abdi kabna ya namota baitun hordofa ture. Maka bayi sejarah dah boleh ti kodoran tiko yo kecara hiren tu tegabara hinya kan nanti sini sih बताने आसे उफता इंशाअल्लाह रब्बी नी हो बिया कले फी अनि बेकी अमेरिका गल डेमो फे डमले बियते संसयो रु फे दी बियते सनी सुंबे थाना मगबती यानी अकुमा आरफाते ना गबते इसरा देसिला kalau tika di sika banat mau soal boleh sih guda lagi rakam sika batan Shikala asra konga buga fasodi galu fedu bakka sodi maddetti keessa baafachuu deema achiin sirra goree battaanii asii yoo warra tillee sii kenne rakkoon qabu bakka ati namatti sii kennu maddu sii uffisa battaanii nama dhibba tokkuma tokko dhibba sagal harra waadaa sirra battaanii uffisu battaanii ana uffisa isa uffisa dhugaaga Ashi bakka kaiti maka ke ozo walin gafatin addaan baanee olle bannaati maka keenatti maqaan kiyya hawwiidha walla hawaa'ee nuti Haji Kadir intala hajicha banne maqaallee maqaa bareedaa qabda maqaa haaratiyya ayi galatoomtu takka foloo si deebiseera hawaa teenna hin badine ishii yoo rakkoo jiraata minaamin kan gurraachonni sagalee waliin taaneennu sagalee nu tayaa miti Keessa na barreeffamee tokko tokko. Si bobeessaa mammanni kun waan biraan hin jira gara keessaa kana rakkoon qabu asumaan dhufnee taphanna gaafa akka firii taatanii gaafa taphan qabneef akkanatti inshaallah. Uummata akka rakkoo qabu wanni waa siin jira jiru wallahi na barreeffannaati. Si yabe shofta rakkoo fi hamtuu keessatti. Namni waa siin jiru you are my sister bakka. Barreessi gama dubaatti uummanni hin jiru. Ay rakkoon qabu maatii ta'e natillee salaam alaikum osmaanu keessa jirtaasa. Mashkuula. Jaalladha maqii. Hedduu jaalladha amma shukkutii Oromoo akkamitti hin jaalanne. Mee jaalala makii ibsu takka mee akkuma na gosi sanitti yookiin hoo maal gorsita mee takka makillee gorsi nama gorsuu dhabde. Maatii Asliin arrabsaa jirta. Osoo dabtee raachuun nu heerumtee kennee qarqaachuun. Akkuma na gorsita. Kana qodaa wal dibanii. Ani hedduu akkasii jaalladha jaalalli qabu wallaa waan jedhee ibsuun qabu. Maaliif waan masii osoo akkasitti jaalladha gahee uummanni gara biraatti fudhata waan ta'eef ana gomboleeyyummaa hedduu si jaalladha. Isin lachuu ija bitaatii fi ija mirgaati wallaahi asli. Ani nama Oromoo
Makiin amma akkuma na gorsaa turte san makiin amaloota isii keessaa maal sirreessuu qabdi maal itti fufuu qabdi gorsii siin jira bara maal kun ona bira jirti. Keessa wanni isin makiin maal balleessiti yaa rabbi makiin maal balleessiti. Akkatti koofiyaan ta'e kana koofiyaan kateettu kana akka keekan akka shaashii uffatu. Aadaa Oromummaa keessaallee shalamu jettee aadaa faranjii kana takkattalti ammas akka intala musliimaa sanillee xiqqoo shaaharii asii garsiifti mataa akka afaa Oromoo sanitti. Amiti guguddaa. Eshi ayyee galatu. Kana sirreeffannaan qabsoo fi waan garaagaraa asirratti sirrii jirti jechuudha. Qabsoo itti hafuuftu anuu oganiisiiti. Maaliif waggaraa isii jira? Qabsoo yaanuu sogalee ni hidhadha malee biyyattii dabarsee namaaf hin kennu. Biyya abbaa caaltu hin jiru. Biyya qabaattu malee bakka itti boonte jiraattu hin qabdu. Osoo biyya qabaanne beekaa dubartiin biyya bilisoomsiti. Biyya Hindii tana maal ta'u kana bilisoomsee keessa bashannantee jiraatte irraan tana yaadatta dubartiidha. Dubartiin malallee dhabdu haaraaf dubartiin. Akka gaarii dubartii hayyuun hin jirti. Laakiin osoo amma dubartiin tun walii galtee sirri guruppii hidhatteetiin cimsitee biyyi ta'e nan bilisoomte osoo durbate. Uummanni soddaa kun akkamitti nu cabsaaramu dubartiin nu fayyadama. Dhalaan jiraatu malkiidhaan dhiira ta'e maallalti dhiirti ta'e waan san bira hin tartu akkasitti goota kenna fixaaran. Sababa kanaaf dubartiin qabsoo keessatti beeki filatamtuu namaatiin akka nama beeku. Ani waan badaan asli keessi dhiifama laa godhi insaan godhan. Okay. Ana gorsite makii gorsite galatoon. Haadha faate yoo beeyta moo sirri turnuutu haadha faate. Haadha faate an abbaa isiitiif yaa qaaqayyuu isii abaabayyuu isii adeera isii zarii zartaa isii beeka laakiin immoo ammas rabbiitii harawaa dubbachuun fedhu. Adi maqaa isiillee saataadha. Yeroo baay'ee itti barreessee suphee ture dhiisa immoo isii haasa'ullee waan balleessite hin qabdu. Maqaan isii orjinaal saadaadha. Allahu akbar. Ana gaaffii natti mattei. Icciti haadha faate tokko keessa keessa xaqal gorbee biyyatti jaarsa qabdi ijoollee qabdi. Mara kun qabu. Ani kiyya beeka malee asli rabbiin wasattara. Aadida yaale takas gorbee. Rafta nagarooti. Ati badii jira. Ana gaafadhu malee waa'ee kiyya waa'ee namaa hin gaafatin ayyee. Manni beekuu qaba xiqqoo keessaa biyyatti abbaa manaa qabdi ijoollee minaamin kana takas godhatu hin jedhe. Haati faatee nama gaarii nama jaalatamtuu namaati. Nama kabaja qabdullee biyyatti maatii isiillee warra kabajaati. Haala isiin akka argitee sirraa taatu kanaa. Osoo abbaan isii argee wallaayee waan akka taate. Haadha faateedhaan xallasiisuu deemta. Haati faatee xallasuu eegaltee jirti nama Faada amma umaata ormaa rakkoon qabu amma waan dhugaa takka arganne haati faatee amma waa taate yoo namni haadha faatee jedhee booyaa maqaa isii aadaa ta'u yoo takkaas nu goote gara toomi. Dhiifama naa godhaa ammas dhiisi ani waan yaadu. Namni beeku maqaan isii orjinaalli magfiraadha namuu maqaa qixxirsibii maqama ofii qabuun deddeema. Qoy. Nasri Anole hin beeku. Maqaa kiyya kamana barumsaati asli. Ayyee saadallee maqaa haadha faatee kamana barumsaati rakkoon qabu habiibti dhumatti. Eeshi. Asumatti. Nasri yoo beekta. Saadaa san garuu hin beekne dhiifama naaf. Maqaa mana barumsaati. Nasri Anole hin beektu. Nasri Anole hin miidiyaa irratti beeku kabajaaf jaalala qabaafi. Ani hin beeku. Okay, miidiyaa maratti kabeetu amaloota Nasrii kabeetu keessa mee Nasriin kun maal osoo sirreeffatee osoo maal itti fufeetti tola jechuun akkuma daawwattuu takkaasitti yaada kenna koo nama Nasrii hordofu takka. Nasriin nama gaarii nama filatamaa namaati. Tokkoffaa maal Maalati anaaf makii qofa gorsitee nama kaawwan akka waan badii hin qabne goote bar. Jarri waan ijoollee gara keessanii dubartii namni qabee
Halo. لا والله أسنون تو جولة غير كيات غير أمانتي إسلامات إيجا كي يسنون دينويو Ama barna srifa أيوة ate نتبع badi بوداسي kabadete ana maki akka badi kamnulle nutti himte gaarii ma kenna lemte badi kenna lemte ilmi nama ka badi kamne injiru itti minafrele dhugaa jirtu. ناسرين قالوا لي بدي هنك بس هنك بس بدي هنك قمني بدي وفي أقرأ تاجر ناسرين قالوا لي تكوفا دين قد جبتوا فرتنا مع ربي أرمس تنقل كواني ناسرين قالوا لي والله ما بدي هنك قبضوا ماري بس هنك بدي نما أرمس تقول إنت جا يبيك نما أرمس قبضوا لي ناسرين قالوا لي نما ديني كوما Haji goru Dubai irraa ka'ee harama rabbii dhaqee achi gile umraa deebi'e shamarran akkafee suuraa ka'an turre kun badii miti hajichi guddaan. بدي gas عملها كاكتي سمو ساتي بدي اللي ما كاكتي متى ساتي ما هو ده سون كيسة متى ساتي نقلتو حياتي سا كيسة نقلتو أبا في نبتو ده ساني ربي تسارة رما ملي أدني ربي كيسة نسيسو إذا تو ورما ربي سني اللي ركي كابا ربي أركان كابتي إذا تو دي بيلي وفراري كوانتي كساني أجرين كديم في كرافلة اللي ربي ملي أنا متي سن كيسة سينون دندو Why ready ka ho dusin jalan? Why ready ka no akkamitti talta ye? Ready akkama durani ready wonna ga jalan dun qabu. Hiddu qabacha. Hiddu jalan. Amma wana ka isa dubulleen qabu maqaa isaa tu ready jedhanii waa mun wallahi rabbi birattu silaa osoo eegsisee yoo jenne. Malaika mula jannata abbattu maqaa ready abetta ani sababa sababa Ani keessa jannata fuudha abbattu maqaa isaa ready. Aye. Saniif yammati abaya ganda nama nan gaafati nan galchu. Waliin kenna Hamza Obeida. Media kanarraa maal jibbitoon haa jedha Hamza malaa qama san jibba dhugaa dubbachu. Isuma jibba malee gonde isaan jibban. Ara asli hinga bakka namni xallazamee dhume bar. Hayye. Waan gurraattii taateef qaqqabdani. Illee hunda nama diimatu yaada kennataa oona. Warra nyachiisiin Oromoo miti. Dabuubii ta'e ammoo Baangaalii moo maali isinitti Keeniyaa isinitti fakkaata. Nuti gurraachoon illee Oromoodha bara waa'ee keessatti xiinxaluu qabna. Mee hafuura takka baafadhu. Dhufteena shenna. Okay. Hamza. Eenyutu hafee amma yaa rabbi. Hafee mati eenyutu hafe. Rammee malkaa beektaa? Sun sirbaan beekama rabbiin akira masaa rabbi haa tolchuu du'aa godhaaf salaatu shan keessatti. Amiin amiin. Raachuu beektaa raachuu. Raachuu hedduu jaaladha hedduu kabaja. Yani rabbiin gara amantii islaamaa isaa jijjiiru sallee du'aa godhaaf nama tokko inni nama gaariidha namaaf dubbatu. Nama rabbi jaalatu. Jaartiin qabu bara waa'ee raachuu kana mee akkamitti dhalta kun hoteelantiidha. Amantii islaamaa qabatee maatii wal fuudhee hedduu gammachuu qaba. Osoo makii wal fuudhee fedha qabdaa? Akkamitti taaree kun makkiin islaamaa inni kiristaana ilmoon jaraa maansaa yoo wal fuudhan? Ta'u seera shari'aa keessatti nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartii dhiira kaafiraa tokkos dubartii kaafiraa tokkos harkaanuu salaamatan fuudhinaa jedha. Walitti dhiyaatanii nyaatanaa yoo jedha seera shari'aa garuu aadaan teena walumaan nyaanna garuu amantiin kennan eenyu. Akka amantiitiif malee dhala akka Oromootti baay'eetti tola jechuudha. Akka Oromootti osoo wal fuudhanii natti tola garuu akka amantiititti natti hin tola. Amantii yoo jijjiira ta'een kenninaaf mucattii ta'een rakkoo hin qabu. Gara seeraatiin yoo dhufe. Seera maammee hoo beektaa? Hin beeku.
No, jechuun pirezidaantii Maammee kan jaartii akkatti miidiyaa irratti hodhaa ol tokko hin beektu karaa gubbaa fa'aa kan galatu. Hedduu beekaa. Waan miidiyaa kanarraa hundaan ni beeka asli garuu pirezidaantii Maammee. Waa'ee jaalala isaa fi haadha manaa isaa kan akkatti kunoo wal dhungatanii karaa lafaa gangalatanii ilmoo baateetiin jaartii taphachiisaa. Mee waa'ee jaraa koo akkamitti laata? Wallahi rabbi bultii isaanii keessan malee barakaa jaalala akkasuma dabalee haa kennuu fi hinaaftuun bishaan haa dhugdu jedhama. Maaliifuyyuu waan ofii jaalatee itti seene konfidensii qabaaf jaalate. Isiin illee waan konfidensii qabu tokko itti heerumte. Bultii isaanii rabbi haa dheeratuun jedha waan biraan jedhu du'aa himu godha. Amma kun nuti bara. Amala isaan osoo sirrii. Akkuma billaa lama nyaatu inni billaa lama nyaata. Tokkoffaa Oromoo falmaa ture namni Oromoo falmu silaa eessallee gahu. Garuu bakka sadi bichaa itti areemanii waan biraa madiin qabu inni. Bultii ofii uffataa jira gara baalee illee ta'e gara fedheenu. Okay. Waan noo amma fakkeenyaaf jaartii isaa yoo argite Daani'el Tankiu jaartii isaa yoo argite Samiira kooti yoo fiideetu madhaiti. Yoo na dhugolee yoo ni amma jaartiin tiya kun wal jirti osoo waan meeshin jettu. Mee amala jaartii hiriitti wal qabsiiftee shamaran Oromoo biraatu maadhaamta. Nuti jaan amma nuti gidee halkanuu fa'aa itti jedhan gama ofii bira malee nuti rakkan nama jiroonni baay'ee. Faayidaan kunoo miidiyaa duratti leeddiidhu maal dhaamtan mee shamarran kenna. Warra akkatti warra. Jaarsi halaala. Jaarsa halaala. Nyaata koo keettee osoo qullaa itti dhattee inni waan filatee sanirraa argachuun mirga namaa miti waan fedhafu. Garuu fuula namaa kana duratti miti. Rabbiin ka jedhe. Dukkaana keessatti fuula dhossattee gama biraa irratti jedhe. Laakiin immoo haalli isaan itti jiran safuu Oromoolee achi takkaarfatee irra kuteeti. Bakka hin jiraami amantii Islaamaa keessallee waan achi tare wanni miidiyaa irra dalagan sun jechuu sani bichatuyyuu xiqqoo na yaachise malee waan gara amantiitti dhufe sanii xiqqoo amantii walitti dhufeensa waan nama yaachisu qaba malee gara bultii jaraa keessa gammachuu fi akka fedhan ta'u isaanis shari'aan jedhu jaarsi waamnaa awwaachuu dubartii walirraa barbaadira dhiirallee waan ofirraa barbaadira. Karaa dhugaa irra jiran gara jaalalaatti garuu nama mul'ifachuu osoo hin taane harkaan harka osoo hin taane mana keessatti. Jaartii biyya beektaa miidiyaa kanarratti. Jaartiin tan ni beekaan. Ari'uu. Maaf ariita waree bultii tan ta'e ganama akkan ariitas yaa'us billaahi ta'u baduu yookaan san sa'a magni ba. Maal sirreessuu qabdu nu dhaggeeffataa jirti jala kana ittiin. Wanni siin sirreessuu qabdu jaarsi kiyya miidiyaa robbee jettee siin ba'uu qabdu. San qofa sirreeffachuu qabdu. Amma laayibira jirti bara. Sansituu yoo sirreeffata manatti gartee sanii ofii kan keetiitti dhiifatte waan ta'eef garuu waan bultii keessa wal diiguun qabu konfidensi. Ni sodaadha kaa naannooti. Keessanii ani adeemsa mataa keessan. Okay, namoonni baay'een fuula ishee jabattee akkasii Abduun ishee hedduu jaaladhaan. Bultiin illee qabu isa osoo jaaladhee rakkoo qaba jaalallee qabana. Hin qabu. Taanee mislu. Jootee mangilti. Naman tuqu. Kan qofaa miti bifallee wal fakkaata. Gandalee daanneessu. Abduusee baay'ee jaalatta. Baay'ee jaaladha. Ganda namaan tuqu namallee narrabsu. Miskiinallee ammas. Singilii waan ta'eef jechuu isa abdii naagaleeraam. Edaa warri kaawwan waan jaartii qabaniif gaggarafaa turte keessa. Waan singilii ta'eef. Omoo singilii ta'eef